Awaash Fantaalleetti gaaziin miiteen gadhiifamu dabalaa dhufuun dho'iinsa volkaanoo mudachuu akka danda'u ibsamee jira. Naannawaa Awaash Fantaalleetti ji'a darbe keessa gaaziin miiteenii gadhiifamuusaa hordofee taateen kun dho'iinsa volkaanoo qaqqabsiisuu akka danda'u Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesar Ji'oosaayinsii kan ta'an Xeenaalam Ayyaanaw akeekkachiisanii jiru. Piroofeesar Xeenaalam afgaaffii dhiyeenya kana miidiyaa mootummaa waliin taasisanii ji'oota lamaan darban keessa kirkirri lafaa wal duraa duubaan gammoojjii Rift Vaalii Itoophiyaa keessatti mudachaa akka ture ibsanii jiru. Hariiroo taateewwan kirkira lafaa fi dho'iinsa volkaanoo gidduu jiru yeroo ibsan wanti amma Awaash Fantaalleetti mul'achaa jiru sochii volkaanoo duraa wajjin akka wal simu hubachiisan. Bishaan ho'aan akkaataa idileetti lafa jalaa ol ba'a. Garuu Awaash Fantaallee keessatti gaaziin miteenii gadhiifamuun isaa dabalaa dhufeera jechuun ibsan. Guraandhala 20 bara 2025 irraa eegalee gadlakkifamni gaazii miteenii itti fufiinsaan dabalaa dhufeera. Kunis sochii lafa jalaa guddaa agarsiisa. Piroofeesar Xeenaalam gaaziin miteenii akka gadlakkifamu kan taasisu yeroo baay'ee wal nyaatiinsa keemikaalaa orgaanikii gadi fageenyaan awwaalame yeroo manca'ee bishaan waliin wal nyaatu ta'uu ibsanii jiru. Gaazii miteeniin gaazota dho'iinsa volkaanoo wajjin wal qabatan keessaa tokkodha. Kunis miteeniin itti fufiinsaan dabaluu isaatiin balaa sochii volkaanoo mudachuu akka danda'u kan agarsiisu yoo ta'u, naannoo sanatti of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha jedhan. Qabeenyi ji'ootermaalii Itoophiyaa qabeenya annisaa gatii guddaa qabu ta'us Piroofeesarichi gaaziin miteenii gadlakkifamuun yaaddessaa ta'uu cimsanii dubbatanii jiru. Miteeniin ho'a ol ka'uuf gumaacha waan qabuu fi qilleensa keessaa olaanaa ta'uun isaa immoo naannoo sana jireenya biqiltootaa bineensota bosonaa irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda'a jedhan. Kuufama gaazii naannoo sana jiru itti dhiyeenyaan hordofuun barbaachisaa ta'uu ibsanii aangawoonni sirna akeekkachiisa dursaaf tarkaanfiiwwan of eeggannoo hojiirra akka oolchan dhaamanii jiru. Sochiin gaazii miteenii gara sochii volkaanootti yoo ce'ee jiraattota naannoo eeguuf tarkaanfiin iddoo jijjiirraa fudhatamuu qaba jechuudhaan Piroofeesar Xeenaalam akeekkachiisanii jiru. Dhuma baatii fulbaanaa bara 2024 irraa eegalee naannoo Affaar, Amaaraa fi Oromiyaatti wal duraa duubaan kirkirri lafaa guddaan mudatee jira. Kanneen keessaa inni humna guddaa qabu kirkira lafaa Riikter iskeelii 6.0 naannoo Oromiyaa magaalaa Mataaraatti guraandhala 14 2025 mudateedha. Akka gabaasa Addis Istaandard kanaan dura baasee agarsiisutti naannoo Affaar godina Gaabii Raasuu Aanaalee Duulasaa fi Awaash Fantaalleetti kirkira lafaa irra deddeebiin mudateen namoota buqqa'an 55,000 ol kaampii seenuun gargaarsa namoomaa argachaa jiru. Kanaan ala naannoo Amaaraatti namoota 10,000, naannoo Oromiyaatti ammoo namoota 20,000 sababa kirkira lafaatiin buqqa'uu isaanii gabaasni Addis Istaandard agarsiisee jira.